osoo isa jaaladhu nagatee waan deemeef ija isaa arguu hin barbaadu. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya guyyaadhaa seenaa jaalalleewwan lamaanii tokko isin yaadachiifna. Roomiyoon isa dhiiraa yoo ta'u, Juuliyeet mucayyoo dubartiiti. Waggaa 30 of duubatti isin deebifnee seenaa jaalalleewwan lamaanii kana isin yaadachiifna. Juuliyeet yeroo dubbattu yeroo hiriyoota isaa wajjin bashannanee sa'aatii muraasa wayii ala turee gara manaa deebi'u osoo hidhii koo keessa nan dhunganne yeroo hafuu miira addaatu natti dhagama. Miira addaa kanaanis dhukkuba sukkaaraa waan qabuuf yeroo adda addaatti gaggabee iddoo jiruuf wallaala. Rakkoo koo kana waan beekuuf Roomiyoonis yeroo ala turee gara manaa galu osoo hidhii koo keessa na dhungatee harma koo na qaqqabee miira jaalalaa san natti hin argisiifne takkaayyuu hafee hin beeku. Iddoo deemne hundatti Roomiyoon yeroo nyaata nuuf ajajee nyaata ajajenne sana nyaannu harki isaa afaan kootti osoo hin fidin gara afaan isaatti fidee takkaayyuu nyaatee hin beeku. Isin ajaa'ibuu danda'a. Garuu anaaf bartee ta'ee jira. Roomiyoon nyaata qofa osoo hin taane yeroo dhugaatii dhugus dhugaatii sana hambuuqatee yookiin gara boqoo isaatti fidee boqoo isaatiin na obaasa. Kun jaalala Roomiyoo fi Juuliyeetiiti. Dukkana keessaa ifaa oliif taanee qorra keessaa uffata halkanii yookiin huccuu halkanii waliif taanee jaalalli nuti dabarsine tarii addunyaa kana raajuu danda'a. Nuuf garuu yeroo addaa fi yeroo gammachuu keenya kan nama ajaa'ibu takka anii fi Roomiyoon jecha ol mufachiisaa takkas dubbannee hin beeknu. Inumaayyuu jaalalleewwan adda addaa yeroo ol mufachiisan maal isaan daangaa olii qotatu moo waraana walitti tikfatu jennee isaan raajeffanna. Keenya garuu isaan sanniin irraa waan adda taasisu hedduu qaba. Egaa Roomiyoonis dabaree isaatiin waa'ee amalaa fi miidhagina Juuliyeetii yeroo dubbatu addunyaan kun fiilmii hedduun afaan hedduun akka hojjetaniif sababa ta'ee jira. Roomiyoon yeroo dubbatu Juuliyeet anaaf kennaa samiirraa naaf dhufteedha. Jaalalli ishee naaf kennitu kan jechaan ibsamuu miti. Haasofni ishee damma daamoo caalaa waan natti mi'aawuuf haasawa sana danda'e osoo liqimsee jedhee waan dadhabeef tarii dhandhama saniin mi'aa sana hanga tokko dhandhamuu danda'a jechuudhaan gorora ishee guyyaadhaan hin liqimsine akka hin jirre Roomiyoon jaalala isaaniif haala kanaan ibsata. Hiriyoota koo iddoo bashannannutti bira deemee yeroo isaan waa'ee jaalalleewwanii haasa'an baay'eetti qoosaan ture. Isaan waan jaalala jedhamu hiikoo waan beekan hin fakkaatu. Jaalala jechuun isa siree irratti waliin ciisanii gangalatanii fedhii xiqqoo sana arganii miti. Jaalalli sanaan duuba hiikoo hedduu qaba jedha Roomiyoon. Anis hiriyoota koo wajjin yeroo ala teennee shaayii fi buna walii ajajnee waliin dabarsinu isaan waa'ee jaalalleewwan yeroo haasawa ana sammuu kootti kan na dhufu Juuliyeetii fi Juuliyeet qofa. Haasofnii fi gochi ishee daqiiqaafuu sekendiifuu akkan dagadhuuf naaf heeyyama. Ani yeroo Juuliyeetiin gara mana kootti fudhu umuriin ishee waggaa 15. Anis dardara qeerrooleef haa dhufaa waggaa 20ti. Iddoon nuti itti bashannannu iddoo hanga hundaa nama hawwataa miti. Garuu kan nama hawwatu jaalala nuti waliif qabnuu fi daandirras ta'ee iddoo hundatti waliif agarsiifnudha. Ani hidhee ishee yeroo dhungadhu ishiinis ija koo keessa yeroo tokkoof laaluudhaan fuula koo keessa dhungatti, adda koo ni dhungatti. Egaa qaama koo keessaa iddoon Juuliyeet hin dhunganne ragaa bahuu danda'u hin jiruma jechuudhaaf. Jaalalli Juuliyeet hidda na keessatti horachuudhaan biqila kumaatamaa na keessatti facaaftee jirti.
Sanyiin ishii na keessatti biqilanii humna godhatan, firii guyyaa isaan godhatanii namatti jijjiiraman eegutti jira. Kan isinitti himaa jiru asoosama osoo hin taane seenaa jaalalleewwan lamaan addunyaan dinqisiifatanii fiilmotaa fi asoosamoota garaagaraa ittiin hojjetanidha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya, seenaan Roomiyoo fi Juuliyeet itti isinii fuuna. Egaa Juuliyeetis dabaree isheetiin waa'ee jaalalaa ishee Roomiyoo yeroo dubbattu wantoota nama raajan hedduu kan amanuuf nama rakkisanii fiilmii namatti fakkaatan hedduu haasa'utti. Yeroo miidiyaatti dhiyaаттee jaalala isaanii ibsitu ammas Roomiyoon waan na bira jiru waan natti fakkaatuuf waa'ee isaa osoo baay'ee na gaafachuu baattanii tarii jaalalleewwan akka kiyyaaf kan isaanii yoo jiraatan carraan keenya kan amma keessa jiru akka isaan hin muudanneef kadhaan taasisa. Egaa maaltu muudatee jaalalleewwan lamaan kana gargar isaan baaseen kutaa ammattaanu kanatti kan isinitti himnu ta'a. Egaa jaalalli isaanii ija namootaa keessa seenuu waan hin oolle, Roomiyoo fi Juuliyeet mana barnootaas yeroo deemanii achis yeroo galanii umrii ijoollummaatiin waan walitti dabalaniif guyyaa tokkos gargar baana jedhanii yaadanii hin beeku. Egaa Roomiyoonis nyaatas yeroo nyaatuu fi yeroo dhugus iddoo bultis ishiin ala gargar ba'ee takkaayyuu hin beeku. Juuliyeetis yeroo maatiin ishii gabaa ergatu kallattimaan isa dubbistee isa biraa fagaachuu hin barbaaddu. Jaalalleewwan isaanii kun maatiinis beekamtii waan kenneef isaanis baay'ee mimmiidhagoo turan. Guyyaa tokko keessaa wanni hin taane isaan mudata. Ija namaattu seenee waan addaattu isaan mudatee hanga ammaa raajii namoota fiilmii isaan hojjetanii fi kitaaba maqaa isaaniitiin barreessanidha. Egaa namni hedduun waa'ee jaalala isaanii yeroo dubbatu haala isaan ittiin dabarsan hedduu dinqisiifata. Roomiyoonis jaalala isaanii kana keessatti osoo wajjin dabarsuu namni baay'ee wal jaalatu jecha walirra barbaada waan ta'eef gochaa fi jechi ishii natti jijjiiramaa dhufe jechuudhaan dubbata. Akkamitti Juuliyeet osoo wajjin jirtuu namni biraa fagoo itti dabalamee jaalala yookiin hariiroo biraa osoo wajjin hin qabeenye akkamitti amala natti jijjiiratte jedhee ganamaaf galgala kophaa osoo ishitti hin dubbanne gaafiidhaan wal diddaa sammuu isaatiin uuma. Egaa guyyaanis torbaan itti kennee torbaanis guyyoota lakkaa'uudhaan ji'atti dabarsee waggaa tokko dabarsan. Yeroo waggaa tokko dabarsan kana jaalalli isaanii hanga duraa ulfaatina san hin qabu. Juuliyeetis waan ta'amaa jiru kana raajima jettee maqaa masoosan dhiisanii si'ii fi ishiidhaan wal yaamuu eegalan jedhama. Yeroo kana Juuliyeet baay'ee rifataa dhufte. Egaa jaalalleewwan kunniin maatiinis beekamtii waan qabaniif ollaanis hedduu isaan dinqisiifata. Egaa namoonni jaalalatti seenan seenaa namoota kanaa waan dinqisiifatuuf barnoota hedduu godhatan. Egaa waggaan akkuma gahee Juuliyeet gaafii tokko gaafachuudhaaf dirqamte. Roomiyoo koo jetteen. Egaa erga walitti dabalamnee guyyaa tokkos fuula walitti gurree hin beeknu, jechamas waliin jennee hin beeknu. Waggaa kana keessatti jijjiirama amalaa sirratti argeen jira. Garuu maaliif akka jedhee sin gaafanneef jaalalli koo kallattii hin taanetti fudhatamaa jedhee waan shakkeef jetteen. Roomiyoonis ani bara waan si jaaladhuuf maqaa masuutiin naan waan dhiifteef anis jaalala siif qabu sana waan sirraa dhisen qabu, garuu shakkiin onnee koo miidhee jira. Abjuudhaanis na waliin jirta, qaamaanis na waliin jirta. Maaliif akkas shakkus hanga ammaaf gaafadhee deebii ofirraa argachuu hin dandeenye jedhaan. Yeroo kana qoosaa jirta waan ta'eef isa dhugaa natti himi. Jaalalaaf naaf bitamteetta. Amma Roomiyoo koo na jaalachuu kee waan tokkoon naa ibsi jetteen.
Egaa jaalala koo wantoota hedduun si ibsuu danda'a. Waan ati tokko filatte sanas ittiin si ibsuu danda'a. Maali inni ati filattee jaalala waan tokko na ibsi jetteen? Jechi koo siif hin galle. Ani Juuliyetiin ta'e waan si jaaladhuuf jaalala siif qabu sana akkaataa ati na ibsuu dandeessuun simatu beeka. Kana duras kallattii hedduun jaalala na ibsaa turteetta. Kanaaf deebiin si bira jira waan ta'eef deebii koo gaafii gootee naan deebisin jettee isatti himte. Yeroo kana keessaa namni dhiiraa tokko itti dhufe jedhama. Namni dhiiraa kun jaalala Juuliyetiin waan booji'amaa tureef waldhabbii isaanii kana itti dhiyeenyaan hordofaa ture. Yeroo jechi isaanii sagalee ol baasanii dubbatanis inni gammachuu isaa dhandhamachuudhaaf waan guyyaa eeggataa jiru fakkaata. Egaa akkuma isaan dhageeffataa turan itti dhiyaatee maal taatan maaltu si mudate jedheen. Roomiyoonis miila dallansuutiin sagalee isaa ol qabatee dhimmi kun dhimmas ilaallatu miti. Gidduu keenyatti takkaayyuu nama galchinee haasawa keenyaaf nama affeerree hin beenyu. Kanaaf nuti wal dhabnee hin qabnu. Haasawa dhuunfarra waan jirruuf osoo nu biraa fagaatte jedhaan. Egaa hiriyichis deebii kana deebisee ati bar qoosaa jirtaa. Yeroo intala dubartii takkatti sagalee akkan ol qabattee dubbattu xiqqoo hin qaanoftu. Aadaaf safuu keessatti guddatte akkamitti dagatta. Mucayyoo bareedduu kana iddoon taane dhaabdeetti dubbataa jirta. Kun iddoon ishiif madaalli hin qabu. Kanaaf ishii osoo si biraa deemtee ani filannoo kooti. Garuu isii hin beeku. Ishii yeroo tokko tokko nan beeka jedhee itti dubbata. Roomiyoonis dallanee morma isaa hudhuudhaan namichoo maraattee jirtaa. Ishiin anaaf maal akka taate waan hin beekneef osoo naannoo kana fagaattee jedhaniin. Yeroo kana Juuliyeet itti dhiyaattee Roomiyoo isa osoo hin taane situ dogongoraa jira jetteen. Yeroo kana mataa qabatee imimmaan ofirra lolaasa jedhama Roomiyoon. Egaa gurbichi itti dhiyaate sunis keessoo isaatti gammachuudhaan dhamataa waldhabbii isaanii kana itti foofsisuudhaaf dhugaan jedhee dhugaan haa galchuu keetiif galatoom jedhee Juuliyeetiin galateeffata. Akkuma kanaan Roomiyoonis waan tokko osoo hin dubbannee kallattimaan gara manaa qajeele. Erga gara manaa qajeelee bahee baay'ee ture jedhama. Ala turee osoo gara manaa hin galin maatiin Juuliyeetiin arganii Roomiin eessa deemee hadhaan arginee uffatas waan jijjiirateen qabu. Yeroo duraa uffata guyyatti al lamaa sadi jijjiirata. Isas bilbila kan argaan jiru guyyaa tokko lamaan kana ilma keenyaa eessa wajjin deemtanii isa eessatti gatteetteen. Haati Roomiyoo jechuudha. Yeroo kana Juuliyeet rifaatu guddaadhaan. Egaa maatii keessaa abbaan Juuliyeetii ilaa argeen beeku. Mucayyoon tiyyas miira gaddaa tokko qabdi. Kanaaf waan ta'amaa jiru osoo waliin hordofnee filannoo kiyya jedhaan. Yeroo kana xaaliyaa tokko barreeffamee Juuliyeetiin dhaqqaba. Juuliyeetis xaaliyaa kana yeroo dubbiftu imimmaan ofirra lolaasaa sagalee sii qaqqabattee boo'ichaaf qirqiffattee bootte jedhama. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya yeroo kana hiriyyaan haarawaa sun itti deddeebi'ee jaalala ishii sanaaf waan addaa waan uumuu barbaaduuf kalaqaan waan addaa barreesseef jedhama. Egaa yeroo kana Roomiyoon akka lubbuun hin jirree fi lubbuun darbe barreessuudhaan kallattimaan ati carraa qabeettiidha. Hiriyyaa sin amannee fi sin jaalanne kan qilleensatti si darbatee gatu akkamitti isaaf jettee gaddita. Siif ammoo carraan bal'aan jira. Jaalala haarawaa, hiriyaa haarawaa fi midhaaginaas yoo jette ani hiriyicha kee isa duraa sanaa gadi miti jedhee xaaliyaa kana yeroo barreessuuf amanuu hin dandeenye. Egaa hiriyichi kuni akkuma itti dhiyaateen Juuliyeetiin kan ofii taasifachuudhaaf carraaqqii taasise jedhama. Egaa Juuliyeetis waan kana amanuu waan dadhabdeef kallattiin maatii bira deemtee Roomiyoon lubbuun jira moo hin jiru natti himaa jettee hirqifattee balbala rukutaa bootte jedhama. Egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya jaalalli Roomiyoo fi Juuliyeet waliin dabarsan kan walitti isaan deebisu moo kan gargar isaan baasu?
kutaa isaa itti aanu isiniif dhiyeessina. Kana waan nu hordoftaniif horaa bulaa deebanaa.